Risa business show Kenya guyarra egalee jira Aramoga hanura Oromia magala Finfinne keessatti mana jireenyaa akkasumas bakka daldala moolii guddaan illee ijaaramee gaggabaaf dhiyaachuuf jedha odeeffannoo jedhu dhageenye akkuma duuba kootti argaa jirtanii Ililli Grand Real Estate daawwachuudhaaf jenna egaa sadarkaan ijaarsi inni irra jiru akkasumas immoo qulqullina akkamiitiin akka ijaaramee gabaaf dhiyaachuuf jedhu kana immoo keessa ol seennee kan waliin daawwannu ta'a egaa haga xumura qophii keenyaatti faana jira. Baga nagaan gara Ililli Grand Real Estate nagaa daawwachuu dandeenya. Harraga sagantaa keenya Risa business show immoo bakka kanatti mana jireenyaaf tolu bakka daldalaa moolii guddaalee kan of keessaa qabu magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jira jedhu dhageenye dhufnee jirra sana daawwachuudhaaf qulqullinni isaallee maal akka fakkaatu xumurri isaa sadarkaa kamirra kan ga'e na daawwachista jedhee mayyaada. Walumaan daawwannaa itti gammaduu dandeessa. Eeyyee. Ilaaluus hin dandeenya. Naannoon kun akkuma beekamu naannoo Qarsaa yookiin Kaasaanis jedhama. Tokko mooliidha. Tokko immoo kan real estate gurguraa tokko immoo kiraadhaaf kan ta'udha. Inni kun gamoo 3,800 irratti kan qabatedha. Abbaa dabaree 26 qaba. Beezmentii 3 qaba jechaadha. Makiinaa gara 500 ol dhaabuu danda'a. Aga kanaffaatti mooliidha. Gara kaaree kuma maafi kan mooliidhaaf kan ta'udha. Kun immoo kan ofiisii fi immoo biiroo fi kan apartaamaadhaaf ta'udha. Egaa yeroo nuti ilaalaan ture gamoo lamatu wal cinaadha kan inni dhaabbatee jiru. Lamaan isaa kiraadhaaf moo kan gurgurtaaf ijaaramaa jiru? Inni kun kiraadha. Kiraa mooliidha. Moolii sadarkaa isaa eeggate biraandiidhaaf kan ijaaramedha. Qulqullinni isaatis immoo kan booddee agartuudha. Akkaataan ijaarsa isaa waan hunduu gamshuu bayyanaa konistiraakshiniidhaan kan ijaaramedha. Ilaaluus hin dandeenya. Beezmentii keessas gallee ilaalla. Kun amma moolii kan naan jette sana mana jireenyaan qabu kanaaf. Kunni gara oliin qaba. Gara oliin qaba. Garuu haga shanaffaatti mool seentariidha. Mana nyaataa bakka daa'imti itti taphattu kaafeewwan biraandii mana huccuu waan akkasii kanatu as keessatti warra kireeffatanii galaniif biraandii isaa akkaataa isaa ilaallee raawwanneetu kireessinaa kan sadarkaa isaa eeggate gara qulqullina isaa immoo gaafa dabarru asiin inni kun paanaaroomikidha. Haga liifti paanaaroomikii jedhama. Hunduu waggaa seenus ilaala. Miidhagina gamoo kanaafis baay'ee kennataadha. Darbii meeqa qabame gamoo? Darbii 27 qaba. Yeroo baay'ee immoo kan nama rakkisu yeroo mana jireenyaadhaaf fudhatan bakka konkolaataa dhaabanidha. Real estate kun immoo ijaarsaa kun bakka ga'aa qaba konkolaataaf. Mooliidha. Ililli mool jedhama. Mooliin kun bakka ga'aa kan makiinota dhaaban gara makiinota 500 keessa isaatis amma ol lixaa kan jirru kun isa ilaaluudhaaf bakka ga'aa fi
naannoo kanattis makiinaa 500 kan dhaabu gamoon akkanaan jiru kanaan dura. Baay'ee bal'aadha. Kanatti kan gitu kan Adwaa muuziyeemii jiru san isa tutti qarqaruu danda'a malee Finfinnee keessa hin jiru. Chaarjiidhaaf makiinota amma kan elektiriikii instaaleeshiniin hojjetame bakkuma hunda chaarjii makiinaadhaaf kan hojjetamee taa'ee jira jechuudha. Bakki kun naannoo dippiloomaa seentariidha. Iseen as jira hoteelonni urjii 5 adda addaan bakka kana jiru. Isaan wal qabatee keessummoonnis dhufan daawwannaadhaafis warra walga'iidhaafis dhufan isaaniif akka ta'uuf biraandii adda addaatiin kan kireeffamu waan akkasii qopheessine jechaadha. Gaafa view isaa immoo garratti ilaallu wanuma daandumarra gubbaa jirtutti fakkaata. Baay'ee bareeda. Akkuma tinaan jettee viewun isaa ajaa'ibadha. Fuulduratti anillee kan hin argaa jirru Ililli International Hoteelidha. Naannoon isaallee misooma kooriidariidhaan miidhagee jira. Mooliin kun immoo miidhagina naannoon kun qabutti immoo dabalee miidhagina kan biraa kan inni kennu nama mana. Kan biraan immoo daldalaafis mijataadha. Namoonni bakka kana dhufanii daldala isaanii bittaaf gurgurtaan sirriitti bakka kanatti nima gaggeeffama jedhee yaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argitanii Ililli Grand Real Estate'n moolii guddaa kana fakkaatu darbii 27 ijaaraadha kan inni jiru walakkaa magaalaa Finfinnee keessatti. Namoonni daldalaaf barbaadanii daldala kamiyyuu keessatti hirmaatan bakka kana dhuftanii kireessuu waan eegalanii fi ulaagaa sinirraa barbaadamu guuttanii dhuftanii akkasiin egaa kireeffatanii hojii daldalaatti seentanii siniin jira. Ammas immoo sagantaan keenya hin xumuramne keessa deemnee kanneen hafan kan waliin ilaallu ta'a. Nu faana tura. Keessa deemnee ilaalaa turre mee darbii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa amma 5 sanatti daldaluma wal fakkaataadhaaf kireeffama moo adda adda qoodanii jirtu? Adda adda qoodneerra. Macala ground akkuma duratti waliin jenne gara warqeedhaaf supermarkeetii mana moobaayilaa fi reestooraantii kan akkasitti qopheessine tokkoffaa irratti immoo gaafa dhufnu manneen uffata dubartootaa butikiidha mana suufiidha fi reestooraantii jira. Lammaffaa irratti immoo gaafa dhufnu mana miidhaginaa dubartootaa inni guddaa spa masaajii maaloo kana kan walitti qabatu fi kan dhiiraa immoo akkasuma mana miidhaginaa dhiiraa kan jira. Faaya adda addaa moobaayilii kan akkasitti isa qopheessine. Gaafa isa sadaffaa irratti gaafa baanu geem zooniin kan daa'imaa hin jiru. Butikiin daa'imaa hin jiru. Fuddi koortiin immoo hin jiru. Fuddi koortii gaafa jedhamu diishiiwwan adda addaa. Diishii kan biyya keessaa ta'uu danda'a. Kan biyya alaa ta'uu danda'a. Baaraayitii kan wal qabatu diishii mana nyaataa mana reestooraantii akkasitti. Nyaata biyya keessaaf biyya alaa bakka itti gurguramu. Gaafa afuraffaa irratti immoo gaafa baanu farnichar mana farnichar isaaf qopheessine. Shanaffaa irratti immoo laawundii sadarkaa isaa eeggate VIP kan ta'u fi jiimii immoo sadarkaa isaa kan eeggate kanneen akkanaa kan walitti. Ijaarsi manichaallee paartishiniin isaa sanuma sanaaf kan qophaa'e akka sanatti ijaarame. Sanaaf kan qophaa'edha. Namummoo gaafa barbaadu kana walitti nama makaa gaafa jedhe amma dhufe waan akkanaa bal'aa akkanaa kan barbaada kana naa ta'u gaafa jedhe san istaandaardii isaa inni barbaadu sanii gochuu dandeenya. Kiraadhaaf immoo gatii baastanii jirtu hammanaa hanga manaatti kan jettan. Kiraayi baasneerra. Reenjiin isaa kaareetti 4,400 akka 3,500. Kaaree tokkotti. Kaaree tokkotti jechaadha. Akkuma
ol ba'aa deemnu gatiin isaa irrachaa deema gara gadi gatiin isaa hin dabala akkuma beekamu kun seeruma kiraati kana fakkaata abbaan barbaade dhufee nu waliin hojjechuu nu waliin daldaluu bu'aa buufachuu hin danda'a. Ega moolii kana immoo moolii kan biraarraa wanti adda isa godhu jira? Wanta adda isa godhu maalidha? Kana biraa kan mi'a kophaatti qaba adda shanaffaatti mooliidhaaf beezmentii kan makiinaadhaaf bakka dhaabbii makiinaarraa baqqabee haga shanaffaatti kan mi'a kophaatti qaba. Haasiftii yookiin kan ittiin deddeebi'an jechuudha. Kiiloo 500 baachuu danda'a. Ini pun Muhammad kana jechuudha kan liftiin sun. Gamoonni kunis kanuma moolii kana wajjiniin wal fakkaata. Kunis kanuma kireeffamudha moo? Inni kun kireeffama. Hundisaa gurgurtaadhaaf dhiyaate. Gara gamoo ibsuutti gaafa dhufu beezmentii afur qaba. Giraawundiin qaba. Haga sadaffaa. Ini xiqqaan kaarii 30 irraa kaasanii. Darbii meeqa qaba? Darbii 25 qaba. Ruuf teraasii wajjin 26 qaba. Anis yaaluu laata? Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma agartan humna baay'ee cimaadha kan inni barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf namoota hojii akkasii hojjetaniif kabaja guddaan qaba. Egaa kamiin hojjedhe kana fakkaata kan akkasiin baay'ee guyyaa keessatti yeroo meeqaaf akka isaan hojjetan tilmaamuun nu rakkisu hojii guddaadha bakka kanatti kan hojjetamaa jiru. Kaan immoo gaayoo humna hin qabaadhee kan hin yaalu ta'a nafaana fira. Makan kadang kebetulan karena tadi. Udah? kabajamtoota daawwattoota keenya har'ammoo Ilillii Grand Real Estate ijaarsiisaa sadarkaa maalirra akka jiruu fi akkasumas immoo qulqullina ijaarsa isaallee keessa deemnee daawwannee jirra. Egaa mana jireenyaaf ta'u kan gurgurtaaf ta'u illee ijaaraa jiru akka waliin ilaalle kan immoo moolii bakka daldalaa bakka kiraa namni kireeffatee keessa jiraachuu
ta'u bifa bareedaaf miidhagaadhaan ijaaraa jiru. Egaa gatii isaaniis illee kaasanii jiru akkuma dhageessanii. Namoonni immoo bakka daldalaa fi akkasumas mana jireenyaa kana itti fayyadamuu barbaadanii galmeessuu waan eegalanii jiranii fi dhuftanii egaa bakka kana immoo akka ulaagaa isinirraa barbaadamu guuttanii akka galmooftanii itti fayyadamtan isinii dhaama. Egaa turtiin nuti guyyaa har'aa goone kana fakkaata ture. Torban immoo Risaa Business Show kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.